kabajamtoota hordoftoota keenya kun kan hordofaa jirtan sagantaa qaanqee dubbii kutaa sadaffaa shamarran ammaatii fi akkasumas immoo qoonni dubartoota tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gochuu qaban maali? Daandii kamiin deeman? Tooftaa kamiin deeman? Ilaalchi dubartoonni hawaasa keenya jijjiiruu fi sochii warraaqsaa finiinsuu keessatti qaanqee ta'uu danda'an maali kan jedhudha. Ammatti itti jirru tanallee galmaan keenyeetiin abdii qaba garuu laafinni tokko jira. Oromoo fi Oromiyaa keessatti illee laafina qabna akka Oromootti hin baana akka Oromootti akka jaarmaa kanatti osoo hin tahin akka Oromoo guututti numarraa qabee laafina qabna qabsoo keenya irratti. Qabsoo keenya kana laafisa osoo hin taane akka isiin dura deemtuu fi akka isiin gartee diina injifachuu dandeessu immoo godhuun nurra jiraata nuti Oromoon akka. Mee gaafii si qaba haadha Oromoo gaafii si qaba. Fakkeenyaaf kan ilmi irraa ajjeefamaa jiru isii ciniinsuudhaan miidhamte sani kan arrabsamaa jirtullee haadha Jawaar jechuun haadha Marroo jechuun ifa miti walumaa galatti haadha ilma Oromoo jechuun Amaanu'eelin ajjeesanii haadha dullaantumaa turan. Hayyee piroojeektii eebbifna nu filadhaa gaafa jedhan sani ifa miti haati Oromoo arrabsamtee jirti. Dubartii Oromoo diinnis firris salphisee jira. Kanaaf ammatti dubartiin Oromoo maal gochuu dandeetti? Kaleessas tarsiimoon deemuu tarte. Mee hawwan keenya maal godhan? Dubartoonni maal godhan? Alaaf keessa mee dubartootaan hojii manaa takka kenniif akka qabsooytuu ganamatti. Hayya galatoomii haati hayyoota keenya arrabsamaa jirti. Nillee gudeedamaa jirti. Nillee ajjeefamaa jirti. Itti fufa isin dhaga'u jira. Harma itti fufa. Ajjeetti arrabsiisaa jirtu taana warri silaa maqee waa'ee qabsoo keessa gabbuute waa'ee gabrummaa kana maatiin gabruma jeessa Muusaatti hime lafaa haadhee dhiira dharaa keenyaan lafaa haadhee salphina kana kan birraa buusuu danda'u Oromuma. Oromoo mataa isaati. Kanammoo diina irratti hirkatee Oromoo salphisu haadha Oromoo salphisu mataan isaatu diina. Nuuf bu'aa takka illee hin qabu. Uummata Oromootii fi lafee lafaa fi Oromiyaa guutuu irratti bu'aa takka illee akka nu hin qabne guutuun keenyaa huni beeknaa jechuudha. Kanaaf nu wajjin illee araarama qabanii biyyallee nu wajjin qaban garuu. Qaanqeen dubbii kutaan sadaffaan irraa qooda shamarran ammaatii fi akkasumas ammoo jechuudha siyaasaa yookiin tooftaa dubartoota Oromoo ammaan tana maal ta'uu akka qabu irratti kan dubbachaa jiru. Mee shoorri dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shamarran ammaa qaban maaliidhaan madaaltamee jecha takka lamaan nu ibsime. Galatoomadha carraa kana naaf kennuu keessaniif baay'ee takka galatoomaa jechuun barbaada. Gaheen isaan qabaachuu qaban akka jiranitti gartee kan biyya namaa keessa jiran bakka jiranitti gabrummaa jala waan jiraniif gabrummaa kana ifirraa kuffisuudhaaf waraana waboo cinaa dhaabbachuun baay'ee takka barbaachisaadha. Gartee maatii fi isaan gahee guddaadha qaban. Abbaa manaa karaa qabsootti kaasuudhaaf obboleessa isaanii wantoota hundaafuu isaantu harkaa haa qaba amrii hunda jechuudha. Kanaafuu isaan gahee guddaa qabanii jabaatanii nullee jabeessanii kasi wal cinaa dhaabban. Na dhageeffadhu si deebi'a jala kiyya. Mee ilaalcha hawaasaa tokkummaa qabsootii fi ejjennoo yookiin ammoo jechuudha sochii warraaqsaa keessatti ilaalchi hawaasa jijjiiruu yookiin ga'umsi dubartoonni hawaasa hin jijjiira jettee atiitti amantu. Fakkeenyaaf haala ammaan tanatti haasa'aa jirra. Kaleessas tarsiimoo qabna. Nageenyummaa dursina. Tokkummaa cimsina. Ifa miti kana keessatti tooftaan iccitii milkaa'inne dubartoonni hawaasa sochoosaniin maalidha jettee yaaddame? Karri isaan ittiin gartee isaan dhageettii guddaadha qaba waan ta'eef isaan amrii guuturraa guututti dhibbarraa dhibbatti isaantu harkaa qaba waan ta'eef gargaarsan waboo bira dhaabbatanii isaanirraa wanni hafu takka hin jiru jechuudha. Abbaan fedheewu jechi isaan je'ame lafa hin bu'u waan ta'eef hayyuudha jechuudha isaan gootummaa duraanittis ni qaban waan ta'eef cimanii daran akkuma hojiitti hammaatanii jabaatanii hojjechaa jiranitti waraana keenya cinaa dhaabbatanii
haadha fi abbootii keenya hunda gartee sossoosuu qabanii ulfiin isaanii jechuudha. Tole Isaan deebi'a. Dubartoonni garuu gaheen isaa guddaadhanii hojjetanillee garuu wanni inni naqaafu dhiira dhalaadha. Qeerroo fi qarreedha. Warri dammaqina qabdu warri waa'ee qabsoo keessa buute qabsoo teessan dura dhaabbadha. Namni Oromiyaa keessa jiru immoo Oromoo guutuun isaanii qabsoo teenya gartee waraana bilisummaa Oromootiif karaa banuudha. Kaleessas tarsiimoo dhageettee gadi bahi jettee akka gootatti fakkeenya dhiiraa taate. Tarsiimoon sun hoo eessa dhaqe? Kanaaf maal gochuu qabame shamarran Oromoo irraa akkasumas shamarran qaraman hoo haadha isaanii fakkeenya akkamittaan dirree lolaa jiru bar. Kanaaf gahee dubartoota Oromoo kana sochii qabsoo ammaa kanatti maal gochuu qabanirraa yaada nuu kenni. Wallahi jaallan keenya warroota waraana bilisummaa Oromoo jechuudha woboo bira dhaabbachuun dirqama. Keessattuu jechuudha shamarran hedduun isaanii biyya irratti argaman dalagachuullee jiran dhugaa dubban. Dhiirarrallee dalagaa hedduutti namni qabamu shamarran. Kanaaf wanta qabaniin humnaanillee dadhabnamni jechuun wanta dalagatee jedheen waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee nyaata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkasuma immoo xiyyaan isaanii lubbuun isaanii nyaata barbaadu akkasuma mallee immoo wanti isaan baatanii deeman kun jechuudha xiitii baataniif rasaasa barbaadu jechuudha. Kuni hundinaas baasii barbaadan ta'e jaallan keenya bira dhaabbachuun dirqamaan jedha. Duraan dursee galatooma isin jechuu barbaada roonni carraa kana nuuf hintaniif galatooma. Dhugaadha beektanii nuti shamarran gahee qabsoo qabdii ta'ammaa jenne laa sobuun faayidaa hin qaban dhugaman dubbadha laa. Shamarran yeroo ammaa kana wamaa takka qabsootti hin jirtu. Osoo qabsoo jiraattee shamarran biyya alaa hatta ijoollee Suudi Arabiyaa kun bichaan osoo guurte waraana isiitiin bilisoomsuu ni dandeettii jedhee yaada. Maaliif akka kalee ilfinash itti miidhamte asiin dura dhageenyeera gootota asiin shamarran asiin dura jechuudha. Yaadadha bara wayyaanee xayyiba hadha manatti galchan tana jechuudha. Intala dhugaati jechuudha. Agaazii afoo dhaabbattee hidha guuraa turte jechuudha. Har'a eessa jirti isii mataa isii yoo yaadattan eessa jirti? Shamarran jechuun akkasi nuti afaaniin kijibna malee bu'aa takka hin qabne osoo bu'aa qabaanne dhugaa isinitti nima ji'a waan dujjee tokkocha dalagu yoo baasee kennee akka Oromoon bilisoomtu akka Jawaar bahu ni barbaadaa jechuudha. Har'a akkamitti salphina guddaa keessa jira nuti Oromoon salphachuudha akkuma harmeen jedhani nuti shamarran qabsootti hin jirru qabsoo afaanii qofa godhaa jirru. Qabsoo afaanii abba baabar abba jaalatte waan feeta natti aari qabsoo afaanii shamarran Facebook oduu tuutuqii irraa iyyuu fi Facebook irraa iyyuu bichaa faayidaa ni qabna. Wanta biraa maali? Seenaa jinjimoo biyya alaatitti har'a kophaa ishee miidhamte gootitti bar mootummaa addunyaa jala teette funyaan qabde oduu isiin jiraachuu baatte wallaahi Jawaar hagadhaa hidhaa keessa jiru dhugaan isin hima. Sababa isiin jirtuuf jechuudha. Fakkeenya isii fudhachuu qabna akka isiisan ta'uu qabna. Yoo dhuguma shamarran hayyuun keenya nu quuqee jiraate dhugumaan quuqamnee jiraanne akka fakkeenya seenaa jinjimoo fudhachuu qabna. Yeroo ammaatitti nuti shamarran qabsaa'utti hin jirtu dhugaan isin himaan. Maaliif dhuga kana arganii nu tuffatte nafxanyaa kana argiteetiin dhugaa nu arrabsiteen jechuu barbaada. Silaa arraba nafxanyaa nu arrabsite sani wallaahi nuti ijoollee shamarran biyya alaa jirtu mataa ol qabachiisuu qabna silaa waraana keenya jechuudha. Akka arraba san jalaa baanu. Maaliif osoo nu jiru waraanni keenya beela? Maaliif osoo nu jiru haadha waraanni keenya kophee dhaba? Maaliif nuti kijibduudha shamarran soobduudha. Shamarran amma qabsoo irra jiru dhugaan isin hima. Kana fakkeessina dhugama dubbadha. Odoo nuti qabsoo jiraanne nuti mataan keenya miliyoona guurree shamarran biyya alaa jiru Jawaariin baafachuu ni dandeenya. Wallahi dhugaan isin hima ni dandeenya. Baay'ee galatoomi jaalateena. Mee kan dirree waraana bilisummaa Oromoo jiru sunis shamarreedha. Ifami tokko lammaffaa kan dirree Tigraay keessatti zamacha abunamoo zamacha maali jedhanii lolaa jiranis shamarrani. Kaleessas kan lolaa turanis isaan. Hayyee haati Oromoo biyya keessaa maaliif callifte? Akkasuma isinoo warri asii qabsooytan maaliif maatii keessanii jijjiiruudhaan yoo dhiqqaate namni tokko nama tokko yoo jijjiire waa hedduu godha. Ilaalchaan yookiin garaagarummaan dubartoota Oromoo ala jiranii fi biyya keessa jiranii addamoo gabrummaa sodaataniiti moo ejjennoo dhabanii teettamee tanarraa naa tuqi. Kanaaf gahee dubartoota Oromoo kana sochii qabsoo ammaa kanatti maal gochuu qabanirraa yaada nuu kenni.
wallahi jaallan keenya warroota waraana bilisummaa Oromoo jechuudha woboo bira dhaabachuun dirqama. Keessattuu jechuudha shamarran hedduun isaanii biyya irratti argaman dalagachuus illee jiran dhugaa dubban. Dhiirarra dalagaa hedduutti namni qabamu shamarran. Kanaaf wanta qabaniin humnaan illee dadhabnamni jechuun wanta dalagatee jedheen waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabannee nyaata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkasuma immoo nyaanni isaanii lubbuun isaanii nyaata barbaadu akkasuma mallee immoo wanti isaan baatanii deeman kun jechuudha xiitti baataniif rasaasa barbaadu jechuudha. Kuni hundinaas baasii barbaadan ta'e jaallan keenya bira dhaabachuun dirqamaan jedha. Galatoomi. Hayyee galatoomi maayikii kee cufadhu mee amma immoo akkasumatti deema jechuudha. Nu'in biyya alaa jirru, nu'in waan sabni keenya ta'aa jiru argaa jirru, nu'in miidhama qeerroo qarree argaa jirru, nu'in miidhama hayyuu keenya kanuuf jecha lubbuu ofii qaalii kenne argaa jirru maal ta'uu qabna yoo dandeenye faamilii keenyarraa jalqabne mataa faamilii keenyarraa jalqabne akka jijjiiraman godhuu qabna itti himuu qabna amansiisuu qabna yoo kan nurraa fudhatan taate yoo lakki isinirraa hin fudhannu isin akkuma qaraa muka galtan nuun jedhan sanii mukatti galtanii kan baasu mootummaa makana jedhani isaanis mala isaanii hin laallatanii jireenyi keenya na dhageeffadhu mee hangafa teenya gaafii si gaafadha qaanqee dubbii teenyaarraa keessatti dubartiin Oromoodhaa maal jedhan yemixaad laay gomman zarno yookiin gomman zara yookiin in beekame ka biddeenaan tolchan waccee cal'isuudha. Walumaa galatti Oromoon torbaan tokko hoy hoy jettee cal'isuudha. Waan takkatti hin toltu dammoo lagaan laanuun jedhan ummanni naqarsi ifami. Ifai. Maal fiddi makrooniif zeeyitiidha yoo sossoban kana malee waan takka hin beektu jedhanii akkasitti nu tuffatan. Ati maal jettame warra akkas jedhamisanii? Kana nu tuffachiise. Maaliif warii abbaan gaafa cabse ambi ija balleessaa jette Oromoon. Odoo Oromoon ufii wal cabsuu baannee ufii keenya uf cabsuu baannee wal jala dhaabannee hayyuu keenya dhageeffannee daandii hayyuun keenya irra nu kaa irra deemne ambi quba nutti hin qabu. Maaliif ree keenyatu nu cabse keenyatu ka garaaf bitame hayyuu keenya cabsee nullee jalatti cabse. Kanaaf maasta shaabideenaati dubartii fi Oromoolee nuun jettee naaftanyaan nutti mammaa. Wanta gaaddisa mariidha dubbii qaanqee kutaa sadaffaadha shoora dubartootaa yookiin shamarran ammaatii fi sochii warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tarsiimoo akkamiitu barbaachisa. Tokko gama afooshaatiin hidhaman dubartoonni keenya gama walgahii adda addaatiin hidhaman gama zeeyitiitiin sossobaman. Osoo ilmisii dirqamaan toomaadhaan gangalchanii biraa fuudhan haati Oromoo kanaan sossobamte. Diinni gaafa qabatu dubartoota sossobee qabate. Kan akkamitti cabsuu hin danda'ama deero? Kana wanni takka namni tokko fakkeenya namarraa durirraa kaasee fakkeenya guddaa jira. Hayyoonni keenya nu dhaamaa jira. Gabrummaa tana yeroo ammaa tanaan wal qabsiifnee jechuu yoo deemne namni tokko jechuu zeeyitii fi wanta adda addaatiin sobamurraa bilisa ta'uudha qaba. Nuti warree biyya namaa gabrummaa biyya namaa deemee argee fi biyya keessa jiru tokko miti garuu dhugaadha. Namni kutaa 12 baraturra biyya 12 yoo deeme irra caala waan jaameef namuma biyya deemettu gabrummallee ofirratti arga. Kan biyya keessa taa'e akka bilisummaadha fakkaata akka waan bilisoome gaafa zeeyitii fi wanta adda addaa argate akkasi. Kanaafuu nuti warreen biyya alaa deeme dhibbarraa dhibbatti namni biyya keessa jiru namni tokko biyya alaati nama hin qabne hin jiru. Kan deemee deebi'ellee ni jira waan ta'eef jijjiiruu qabna. Nuti shamarran biyya alaa deemes dhiironni biyya alaa jiranis hundi warra biyyaa jijjiiruudhaaf if qopheessinee kaa'uudha qabna. Diinagdeedhaanis waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Kanaafuu yoo nuti cimne malee wanni takka wanni nurraa ka'u hin jirtu jechuu barbaada. Tole asitti waa si gaafachuu barbaade jala kiyya. Haati Jawaar arrabsamuu irraa kaatee gadhee mataa baaqulaa garteemi kan baaqula vitaaminii hin qabne nyaatu horii furuushkaa nyaatu. Angaasaan haadha Jawaar arrabsuu irraa kaasee haati Marroo hidhamuu irraa kaasee haati Daa'ud amrii ta'anii yookiin boqotanii namuu itti dhaquu dhabuu irraa kaasee achirraa cabuu eegalle. Ifa miti haadha Amaanu'eel ajjeesanii isii tullaan tumurratti hangaasaan haadha Jawaar arrabsee Oromiyaa keessa wayita deemu. Abiyyi haadha Marroo fi abbaa Marroo dararee Oromiyaa keessa wayita deemu. Dubartoonni harka dhabanii mootummaan keenya nu dhufe maalii nuu fide sukkaara nuu fideedhan kuni hayyee akkamitti ilaaltamee dubbii ta'a. Sabni kun maal dammaquu qaba? Maaltu galuufii qabame?
Dubartoota Oromoo kuni sirriidhaa miti kuni dhibbarraa dhibbatti sirriidhaa miti dogongora guddaa keessa jiranii namni nuti walirratti ilaale osoo nuti gartee isaaniis akkas jeesan tarkaanfii irratti fudhanne nuti yoo walii gallee tarkaanfii irratti fudhanne wanta feene godhuu dandeenya waan ta'eef nuti waliif gallee jennaan diinni tokko diina fagoo biratti hin barbaannu diinni obboleessa kiyyaa fi obboleettuma tiyya jechuudha. Tarkaanfii eessarraa kaasuu qabna nuti mana keessarraa eegallee qulqulleessuu qabna. Warri qulqulleessu kun wal ta'ee waliin gamtaadhaan walitti deebi'ee wal dhagee wal jala deemee jee ifirraa qulqulleessuu danda'a. Kana gurra ilaalcha diinatiif bakka laaluu bakka kennuu hin qabnu. Nuti haa jabaannu. Warra akkana jedhutu jira. Mootummaan keenya mootummaa jijjiiramaati jedhanii hawwanni Oromoodha. Tokko haati Jawaar diqqaachuun adeero dubartiin Oromoo diqqaachuumi haati Marroo hidhamuun dararamuun dubartiin Oromoo siiqqee ulfinaa taate dubartiin Oromoo gaafa walgahiidha caffee keessa teettu suni tana uffata aadaatii uffattee akka harraageessa adiidha achi keessa teettu suni dhiiroo Oromoo bakka buuti. Dubartiin Oromoo irraa dirree qabsoo jirti tun hidhaa jirti. Bakka hin buutu. Hayyee maal ta'uu qabarree warra afanii maal jettaa? Suni bakka Oromoo. Carraan ati qabdu maal jettaa? Bakka Oromoo nun buutu suni kan daaloo nyaati adiyoof ta'a kan gaafa haadha Jawaar Mahammad keesse ka haadha gartee jaalmarroo kana godhe anis booda karaan kiyya kanuma jee beekee tokko ofirratti callisuu hin qabu. Dubbannee ofirraa fincifnee ofirraa gabrummaa kana kaasuu qabna.